السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع ركفوني وبليونك يوروت أمن تابر اللي أكم جرتني نجني سنبدا الحمد لله أنس نجرا هرس فيديو براق عني ولت دفني جرا إنا لله وإنا إليه راجعون. هاتي قوتي تكينا حمزة بورنا بلا كونكولاتاتين دوان الدنيا الراح ديماني جراني قرفوا لربي ديماني جراني ربين نمجينا تاسانا تاسس وكسمس أهلي إساني هندافو صبري دافي ججبين عاكن ججبان دعاي قدافي بلا تساتين بلا كلكلاتاتين لبن إساني درب أكا درب دقها جرا إن شاء الله ربين نمجينا تاسانا تاسس وكسمس أهلي ماتي ساني هندما فو صبري في ججبين عاكن نوف جتون جالنا دعاي قدافي hundumtuu fedhii rabbiitii ma akkana ta'e ma akkana taate ma akkana duute jechuu hin dandeenyu teenya hundumtuuyyuu akka itti nu guyyaa dhalaqnu akka itti duunuu fi akka itti duunuuf bakki itti duunullee nu rakkatabamtee jirti jechuudha. Garuu nuti hin beeknu ani narraadha sawwattuunis boru'ees akka oolu maalirra akka oolu hin beeku. Guyyaa narraatu sa'aatii amma keessa jiru anaaf guddoodha. kanaafuu obboleewwan kiyyaa wallahi rabbiin balaa tasaarraa isin haa baraaru. Balaa tasaa du'a tasaa du'a akka malee irraa rabbiin isin haa oolchuu isin haa tiksu isiniin jedha. Wallahi baay'ee keessi namaa cabaa haadha Hamzaa qofaa miti. Harmeen Hamzaadha, harmee Oromooti, harmee haadha maraati, haadha Oromoo maraati. kanaaf rabbiin jajjabina isaaniif haa kennu. akkasumas harmee teennas rabbiin nama jeennataa isaan haa taasisu. asumatti aansee obboleettii teenna hayaatiif illee faraa kadhadhaafiidha akka rabbiin badiisii hundaa isiif dhiisee qaama isii kan gubate sanii gubbatti gubatee gadi bugaa'u qabrii keessatti nama qabbaneeffatu rabbiin isii haa taasisu inshaallah. rabbiin caffee jeennataa kan qabbana malee injirra rabbiin isiif haa hiru. teessoo isii ollaa nabiyyoota rabbiin isiif haa taasisu inshaallah. hundumti keessanii du'aayidha hin dagatina. obboleettii teenya hayaatiin illee isiniin jechuu barbaada. akkasumas obboleewwan keenya baay'eedha. hundumaafuu du'aayii waliif kadhadhaa. kan gara fuula rabbii deemes du'aayii kadhadhaa fi kan dhibamaa kennaafis biyya kennaafis hundaafuu du'aayii furtuu waa hundaati. du'aayii waliif haa kadhannu isiniin jechuun barbaada obboleewwan kiyya. dhugaa baay'ee nama rifachiisaa du'a tasaa haati gooticha kennaa haati harmeen Hamzaa Booranaa namni hin beekne hin jiru. suuraa isaa kinoo asitti ni argitanii. rabbiin sabriif jajjabina isaaf maatii isaa dabalatee haa kennuu fi rabbiin haati harmeen teenna harmeen Hamzaadha, harmee teenna maraadha. fuulli rabbiitti haa tolu inshaallah. kanaaf obboleewwan kiyyaa hundumti keessaniyyuu du'aayii waliif kadhadhaa. du'aayii kadhadhaaf isiniin jedha. asumaanis yaadannoo obboleessa keenyaa kan samoonii asirra hojjetaa kan Liibiyaa keessatti dararamaa jirullee asumaan obboleewwan keenyaa homaa wanti furmaanni argame hin jiru. mallanni gimmaashni argamee gimmaashni ammallee hin guutamnee fi warroonni garagaree saniitiin nu dabalamtan irra deebiin galateeffachuu barbaada. akkasumas warroonni ammas gareetti sanitti dabalamuu barbaadanii garee sanitti dabalamuu barbaadanis liinkii viidiyoo isaa san jalatti ni jira sila ta'ee fi achi jalatti nuuf dabalamaadha isiniin jechuun jaaladha obboleewwan kiyya. nuuf dabalamaadha achi keessan nuuf dabalamaadha. barakallaa fiikum. namni waan darbachuu dandeessanii kawaa darbachuu hin dandeenyes du'aayii nuuf godhaadha. nu bira dhaabadha du'aayiidha isiniin jechuun barbaada obboleewwan kiyya. inshaallah rabbiin keeriyaa godhu hundumaafuyyuu. kanaaf obboleewwan kiyyaa hamma dandeessanii dhugaa rabbii baay'ee haala hamaa keessa jira. obboleessi keenya kan Liibiyaa keessatti qabame haala badaa keessa jira, haala hamaa keessa jira. ijoollee Liibiyaa keessa jirtu baazawee ni beektanii tokko lamaadhaa miti.
gizee yeroo dheeraadhaa fi amma dandeenye qarqaaruudha sagalee ta'uudha faanaa ture ammallee kaakalee sagalee taane kalee faanaa taane inni har'a biraa dhaabbachuudha miti waan rabbiin nuu laaffiseen bira dhaabbannee qarqaaruu qabnaa jechuudha obboleewwan kiyyaa inshaallah waan rabbiin isiniif laaffiseen bira dhaabbadhaadha koottaa bira dhaabbadhaadha kawaa kennuu hin dandeenye du'aayiidhaan bira dhaabbadhaa isiniin jechuu barbaadaa obboleewwan kiyyaa inshaallah rabbiin biyya teennaaf nagaa nuuf haa kennu biyya teenya biyya bilisummaa nuuf haa godhu biyya waa hundaan tasgabbooftuu nuuf haa godhu biyyi teenya osoo nagaa nuuf qabaattee biyyi teenya tasgabbiyyoo osoo nuuf argatte kanaaf obboleewwan kiyyaa hundumti keessanuu harmee Hamzaatiifis akkasumas hayaatiin dabalatee du'aa nuuf kadhadhaa fi akka rabbiin internetiin naqabaara kanaaf obboleewwan kiyyaa hundumti keessaniyyuu hada gooticha kennaatiifis du'aa hayaatiifis du'aa obboleessa keenya kan Liibiyaa keessatti jiru akkasuma balaa konkolaataatiin Yamanii keessatti lubbuun isaa darbite kanallee hundumaafuyyuu du'aa nuuf kadhadhaa yaa Oromoo keenya gamanatti yoo ilaalu waan gaarii hin dhageenyu gamanatti yoo ilaalu waan gaarii hin dhageenyu dhugaa rabbii rabbummaan nuuf haa jijjiiratu malee baay'ee ulfaataa baay'ee nama dhibaa keenya kun haalli nuti keessa jirru sila saba kana bira sabuma kana rakkoo wayii qabaa sabni kun ka jedhullee yeroo tokko gaafii sitti ta'a jechuudha haalli adeemsa jiru jechuudha namni keenya baqatee biyyarraa yoo bahee biyya namaatitti illee hin boqatu jechuudha maaliif akka ta'e hin beeku biyya namaatitti hin dararamna kan dararam Oromoodha achi ka kufe Oromoodha achi ka ol nyaate Oromoodha achi ka ol gate Oromoodha achi ka ol akkas godhe maal ka yaa Oromoo ko sila sabni kun rakkoo wayii qabna moo akka sabaatitti maal rakkoo wayii qabna moo akka sabaatti yaa Oromoo ko mee du'aa nuuf kadhadhaa mee du'aa nu bira dhaabbadhaa akka amantaa keessaniiti waan itti amantanii akka uumaa keessaniiti yaa Oromoo please du'aa waliif godha musiibaa addaatu nutti bu'aa jira yaa Oromoo wallahi musiibaa guyyarraa musiibaa addaa dhagaa jira musiibaa maaltu nutti bu'aa jira garuu obbolaan keenya biyyarraa baqate baqaa biyyiin jiraadha jedhee biyya sanirra jiraachuu dadhabee gaafa baqatu jiraachuu hin danda'u maaliif biyya baqaa keessatti illee haalli jireenyi isaa barii mijatu maaliif garuu akka sabaatitti badii maali qabna nuti badii akka sabaatitti maali qabna badii nuti qabnu maaliidha nama gaafachiisa nama ta'u keetiyyuu nama jibbisiisa obboleewwan kiyya dhiifama naa godha garuu sagantaa amma dhufeef harmee Hamzaa Booranaa balaa konkolaataa balaa tasaatiin gara fuula rabbii deeman irraa dubbachuu fi miira keessa hooseenee namni ni dubbata na uffolchaa isiniin jechuuf jaaladhaa viidiyoo isirratti hin dheeressu obboleewwan kiyya haati gooticha kennaa balaa tasaati balaa konkolaataati akka gara fuula rabbii deeman kan beeksisanii jiranii rabbiin fuula rabbii itti haa tolu akkasumallee Hamzaa dabalatee maatii isaanii guutuu sabriif jajjabina haa kennuu fi akkasuma obboleettii teenya hayaatiis ijoollee Yamanii balaa konkolaataatiin dhumaa jiranis du'aa waliif kadhadhaa du'aa waliif deeffadhaa isiniin jechuun jaaladhaa obboleewwan kiyya isin jaaladhaa isin kabajaa akkasuma komentii keessanillee hin dubbisaa jira waa'ee mucaa Yamanii keessatti du'ee irratti hojjedhe san irratti illee nama du'e irratti hojjetanii suuraa nama du'e fayyadamanii naan jettanii turtanii ishee rakkoon qabu fayyadamu ani nama yooni waan kanarraa deebi'ii naan jettanii haala karaa maleerra yoo an jiraadhe komentii jalatti barreeffama wanta akkanaa dogongoraa waan akkanaa sirraa eeggamu waan akkanaarraa deebi'oo naan jettan nin deebi'a waan ta'eefi obboleewwan kiyyaa yoo rakkoon jiraate namni haasa'u namni waa dubbatu ni dogongora ani dogongora koo ofirratti hin argu garuu isin na daawwattan narratti argita waan ta'eef dogongoraa fi qeequmsi wanti jiru yoo jiraate kanarratti hin dalaginii waan akkanaas hin barbaachisu jedhaati komentii jalannaa kaa internetiin naqabaara internetiin naqabaa jira kanaaf obboleewwan kiyyaa wallahi hedduu akkaan qalbiin nama cabdi
inshallah rabbiin nuuf haa laaffisu isiniin jedha. Hundumaafuyyuu du'aa nuuf kadhaa. Rakkoo hanqinnaa yeroo dubbadhu yoo dogongorri jiraate yoo isin qeeqee fi yoo karaa malee imalaa jiraadheef waan akkanaa sirraan barbaachisedha. Akkuma na gorsaa jirtan namoonni na gorsaa jirtan yaada wanta narraa jibbitanii karaa amantaati wanti kun hin barbaachisu jechuudhaan koomentii na kaartanillee galatoomaa isin galateeffadha. An nama na gorsuu fi nama waan dogongora narratti argu na hubachiisu hedduun galateeffadha. Kabaja guddaa isiniif qaba hunda keessaniiyyuu. Dogongorri yeroo dubbadhu namni dogongoraa haala dubbii keessatti haala hunda keessatti ari'an dogongoruu danda'a. Dogongora sana ofirra arguu hin danda'u waan isin garuu narra argitan waan ta'eef dogongora koo koomentii jalatti naaf kaayaadha. Koomentii keessa hundumaayyuu hin dubbisaan ni hordofaanii. Akkasuma warroonni koomentiidhaan na bira dhaabbattanii na jajjabeessitan hundumti keessaniiyyuu galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Gorsa keessa yaada isinaaf laattanillee argeen jira. Wanni isinaan jettarraa of qusadhaa. Naaf galatoomaa naaf jiraadhaa. Isiniin jedha isin jaaladhaa isin kabajaa. Viidiyoo isinirra dheeressuu barbaadu. Inshallah hamma viidiyoo biraatitti walitti deebinutti turtii gaarii naaf jiraadhaa. Innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun. Harmeetiin harmee haadha Hamzaa Booranaatiif du'aa godhamaatiifis akka rabbii sabrii jajjabina isaaniif kennu jechuudhaan viidiyoo biraatti walitti deebina inshallah. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.